jecha ijoo sannaayiti sirni darbe maal fakkaata TPLF sirna isa fakkaatu ijaaree kanaaf akkaataan itti Oromoo yaadu sirna sana akka fakkaatu taasifameera jedhurraa akka ijootti qabadhee koon barbaada. Dhugaadha isa kan haaluuf miti. Garuu isa dura sirnoonni Oromoomtu akka ammatti yaadu kanatti akka yaadu taasisan maal fakkaatu kan jedhu nama seenaa miti historiyaan miti garuu waanuma mul'aturraa yoo ilaalle TPLF duuba achi dabarree Oromoon sirna akkamii keessa darbe akka amma yaadu kanatti akkamittiin dhufe kan jedhus ilaaluun barbaachisaadha. Sana booda kan TPLF immoo sanarraayyuu eenyuma maaltu iyyuu uume TPLF nu kan jedhu duubatti deebi'ee ilaaluun barbaada. Si'a baay'ee namni rakkoo Itoophiyaa gabaabseetuma waggaa 30 achi as kaa'uu barbaada sababii ta'eef yeroo ammaa sirni rakkoon Itoophiyaa rakkoo waggoota dhibbootaan lakkaa'amanidha. State building keessatti adeemsi daandiin Itoophiyaan irra deemtee dhufte hundumtuu rakkoo amma keessa jirruuf piroosesiidha. Piroosesii sanartuu rakkoon sun nu bira ga'ee rakkoo guddaa ta'eetu dhoye. So rakkoon sun eenyuun dhalee rakkoo dhaabbilee maqaa ummataatiin yookaan secessionist warra jennu biyya taanaa ummanni dhiibameera seenaan keenya badeera afaan keenya badeera ummata jedhanii komii qaban walitti dhufanii dhaabbilee akka ABO dhaabbilee akka TPLF dhaabbilee akka Ogaden Netsa Awuci jennu dhaabbilee gara 17 ture jedhama dhaabbileen maqaa hawaasaatiin ethnic based organizations kan jedhaman kan hundaa'anii qabsaa turan yeroo mootummaa ce'umsaa sana sirna maaliif uumaman yeroo laallu processiin Itoophiyaan biyyi jedhamtu kun ittiin dhufte sirriin turre jechaadha. Processii uummata Itoophiyaa fakkaatu hin turre jechaadha. Sun diddaa uume. Diddaa akkamii uume? Diddaa qonnaan bultoota Baalee seenaa keessatti yaadanna. Maaliif fincilan qonnaan bultootni Baalee? Baroota dheeraa dura. Sirna maalitu isaan fincilsiise? Gaaffii isaan gaafa sana kaasan keessaa afaan keenyaan hin haasofnu simaa waloodha. Namni simaa waloo nu dhaabatu iyyuu immoo afaan bareetu dhufa malee nu keessaa miti kan filatamu. Abbaan murtii isin biraa dhufa. Gaaffii Hajji Adamsaa Addoo bara sana kaasan yoo deebitanii ilaaltanii namni afaan nuyi isin biraa dhufa. Poolisiin isin biraa nu dhufa. Lafoota keenya illee maqaa geeddartan kan jedhu waa'ee Adaamaaf waa'ee Bishooftuu gaafa sana kaasaniiru Hajji Adamsaa Addoo. Sanarraati kan diddaan dhalataa dhufe akkaataan itti yaannu carraa sanatti immoo fayyadamuudhaan TPLF carraa olaantummaadhaan biyya bulchuu argate. Carraa sana gara kamitti geeddarate jechaadha. Carraa ofii uummata murtaa'e qofa ijaaru ekonomiidhaan siyaasaan uummata murtaa'e qofa ijaaruutti carraa sana fayyadame jechuudha. Opportunistii ta'etu carraa sana fayyadame. Sana keessatti sarvaayivii gochuuf namoonni adda addaa wajjin dhaabataniiru. Akkuma sirna darbe keessatti uummanni adda addaa qaamonni adda addaa dhaabatanii gahee guddaa taphatan. Sirna TPLF keessatti Oromoon cina dhaabate namoonni Oromoo ta'an cina dhaabatanii sirna sana akka inni dhaabatu kan godhan keessaa qaamni guddaan tokko Oromoodha. Akka uummataattis yoo ta'u baate akka qaama hooggantootaatti akka dhaabbilee siyaasaatti waliin dhaabataniiru. Sun immoo akkaataa nuti amma itti yaadnu uumuu danda'eera jechaadha. So kanarraa ka'uudhaani sanarraa maal baranne kan jedhu amma of gaafachuun gaariidha. Sirnoota waggaa dhibbootaan darban Itoophiyaan irra deemaa dhufte sirni miidiyaan keenya irratti biildi ta'e ammallee ammuma kan haalli keessa jirru miidiyaan keenya miidiyaa Itoophiyaa fakkaataa Itoophiyaa televezyiin jennaa Itoophiyaa minaamin jennaa garuu Itoophiyaa fakkaataa warri nuyi maqaa Itoophiyaa jennee itti laanne waliin deemaa jirru. Itoophiyaan maal fakkaatti yoo jenne Itoophiyaan uummata afaan tokko dubbatu miti uummata akka tokkotti yaadu miti uummata karaa tokkorra deemu miti. Kanaaf sirni nuti keessa dabarre hundumtu sirna uummata isaa fakkaatu miti. Itoophiyaan Itoophiyaa uummata ishee fakkaatu miti kan ijaartee dhufte. Sanarraa waa barannee sirna akkamii ijaaruu qabna amma carraa guddaadha kan qabnu. Carraan guddaan nuti qabnu diddaa uummataatiin dhufee mootummaa arganneedha. Mootummaa diddaan uummataa dhaleedha. Sababii ta'eef mootummaan diddaan uummataa dhale carraa kan biraan akkuma bara dargiin yeroo Atse Hayil Sillaaseen kufan carraa guddaatu ture. Carraa sanatti sutuun fayyadamin hafne haaluma kanaan bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechaadha. Carraa kan biraa lammaffaa arganne carraa sanatti sin fayyadamin hafne amma inni kun carraa sadaffaa Itoophiyaan argatteedha jechaadha. Carrooleen sadanuu carraa diddaa uummataatiin fincila uummataatiin argamanidha. Keessumaa fincila barattootarraa ka'een fincila qonnaan bultootarraa ka'een carraa arganneedha.
carraa kana amma mariin kun marii ijooti jechaadha. Carraa sadaffaa arganne kan carroota lamaan dhabne irraa akkamittiin gara fuulduraatti Itoophiyaa sirna waggoota kumaaf deeman sirnan sochoon sirna mootummaan qabaateen akka sila Dr. Yaared kaasan ji'a 6-7 calluma dhee ofiin of geggeessuu danda'u akkamittiin ijaarrachuu dandeenya kan jedhu gaaffii haala yeroo fi gaaffii ijoodha jedheen kaasa. An akka ogeessa miidiyaatti sirna kana keessatti sirna miidiyaa cimaa fi miidiyaa Itoophiyaa fakkaattu ijaarree ijoodha sababii ta'eef fourth state of the government jedhama miidiyaan. Waa hundumtuu amma kana sitti dubbachaa jirru utuu miidiyaan kun hin jiru ta'ee kadhatta hawaasa bira ga'uu hin qabu. Numumaaf sin tolirraa dhaga'ee galaa jechaadha. Namoota 20-30 tolirraa dhaga'ee magala malee uummata bira hin ga'u. Kanaaf ijoodha. Miidiyaa hawaasa fakkaatu, hawaasa Itoophiyaa fakkaatu. Hawaasa Itoophiyaa gaafa jennu warra akka bineensaatti faranjiin qullaa dhuftee suura wajjin kaatus uummata Itoophiyaati. Warri immoo uffata aadaa isaanii sadarkaa addunyaatti Itoophiyaa gaafa jedhamu mul'ifamus uummata Itoophiyaati. Miidiyaa sana hundumaa caafi sana lamaan madaale Itoophiyaa gara fuulduraatti ceesisu sirna kana keessatti ijaaruun barbaachisa. Sirna seera cimaa qabu. Sirna seera cimaa qabu. Seerri cimaan kan waraqaa irra taa'u qofa miti. Kan aakti irratti godhamu sirna pirezidaantii yookaan xaqilaa ministeeriin sodaachuu danda'u jecha seera geggeessaan biyyaa sodaachuuf kabajuu danda'u seera cimaa qabdu. Biyya humna raawwachiisuu sirna humna raawwachiisuu cimaa qabu ijaaruu danda'utu nurra jira jechaadha. Isarraa ka'uudhaan gaaffilee arfan ijoo ariifadhee Dr. Kaasanii gaaffiin tokkoffaan mooruuf gara history deema. Sanaaf warri historian yoo jiraatan isarratti yaada kennanii gaheen Oromoo sirnoo sana keessatti maal ture kan jedhu calluma jedhee yaada irratti kennuuf gaheen Oromoo shoora guddaa qaba ture. Yoo duubatti deebitanii ilaaltan weeraruma Minilik weeraruma Xaaliyaanii keessatti illee Oromoo fi saboonni kan biraa gahee isaan taphatan gahee guddaadha. Nama wayituu nama biyya alaati. Waanaan jedhe isin Oromooni jedhe biyya ijaartan mormituu naan jedhe. Gaafa akka fakkeenyaatti naa kaasu biyya ijaartan gaafa isiniin hin jedhu Xaaliyaan isintu lolee ari'ee harki guddaan loltuun Xaaliyaan loltuun Itoophiyaa bara sana ture uummata Oromoo keessaa dhufe hooggantoonni lola sana geggeessan harki guddaan Oromoodha. Kanaaf biyya kana pirootektii gootaniittu. Phaaphaasiin yeroo jalqabaaf lubbuu isaa biyya kanaaf dabarsee kenne Phaaphaasii Oromootii naan jedhe waa'ee Abuuna Phaawulos naatti kaase. Sana qofa miti hoogganaan loltoota Atsee Minilik turan Raas Gobanaa Daacee Oromoodha jedhe. Biyya kana yuunifaayi gootanii jedhe. Isintu lolee biyya kana tokkoomsee jedhe. Biyya kana pirootektii gootanii biyya kanaaf lubbuu keessan laattanii biyya kana yuunifaayi gootanii Itoophiyaa humtanii deebitanii ittiin mormituu naan jedhe. Waati faalaasii naan jedhe. Jaarsa Profeesara nama guddaadha. So akkan of gaafadhu na godhe jechaadha. Sana keessaa ba'uu qabna. Biyya kana nuti ijaaree jennee itti amanuu danda'u qabna. Dhuguma nuti ijaaree nuti pirootektii godhee asiin ga'e. Hooggantoota baroota darban hundumaa keessatti yoo deemtanii ilaaltanii Gondariin deemeetan Faasilidas utuu daawwannu daawwachiisaan maal naan jedhe bara Atsee Faasilidas የቤተ መንግስቱ የሥራ ቋንቋ ኦሮምኛ ነበር ናን jedhe. Mana mootummaa keessatti afaan Oromoo taasa'ama. Waltajjii irratti afaan Amaaraa haasa'ama malee gaafas deebitu mana mootummaa keessatti afaan Oromoo haasa'ama. Oromoon sadarkaa sana ture jechaadha. Sadarkaa biyya kana uumuuf biyya kana hoogganu geggeessuu keessatti gahee guddaa qaba ture. Akkasittiin of ilaaluu danda'u nurra jira kan jedhu akka biyyaatti sirna akkamiin nu barbaachisa kan jedhu sila kaaseera. Sirna ummata ishee fakkaattu biyya ummata ishee fakkaattu sirna ummata hundumaa wal qixatti ilaalu sirnatti tokko akka qubataatti ilaalamee akka inni kaan immoo akka waan bara durii dhufee biyya kana ijaareetti ilaalamee of tuffatu fuul tuffatu tun taane namni dhufee jiraatu hundumtu akkuma asii baqataa taanee Washington DC dhanne afaan Amaaraatiin tajaajilamuu dandeenyu asii namni diiviidhaan ba'ee waan adda addaatiin baqatee kara Keeniyaa miilaan deemee ba'eetu achi gaafa ga'u garuu sababii uummanni baay'ee ta'eef DC keessatti Ameerikaa keessatti afaan Amaaraa afaan waajjira seentanii ittiin itti fayyadamuu dandeessanidha. Haaluma kanaan baqataa ta'ee ba'ee Minisootaa Minneapolis keessatti afaan Oromoo afaan hojii keessaas tokko. Erga biyya kanaa baqataa taanee karaa adda addaatiin baanee afaan keenyaan fayyadamuu dandeenye maaliifitu asii gaafa baardaa dhaqu afaan Oromoo gaafa naasa'u namni dalgane ilaala. Wal kabajuu dhabuurraan maaliifitu gaafa namni tokko iddoo tokko gaafa dhaqee afaan Amaaraa haasa'u
akka diinaatti ilaalamu wal kabajuu dhabuurraan sirni sun jijjiiramee namni hundumtu afaan kamiin waa dubbatu Spanish Chaayinaan biyya adda addaa irra dhaqaniitu afaan isaaniitiin fayyadamu namni hundumtu akka Ameerikaawwitti of ilaalu jalqaba. Sanaaf Oromoon biyya kana natu ijaare jedhee sirna kana tursuudhaaf biyya uummata ishee fakkaattu ijaaruuf eenyu caalaayyuu amma yeroo ammaa keessuma kan dubbuu isaa baay'eetti kenne dargaggoota isaa baay'eetti kenne sirna kana ijaare sirna haaraa kana kan fide Oromoo waan ta'eef haala kanaan ilaalee sirna kana ijaaruu keessatti gahee guddaa kan taphachuu qabu keessumaa Oromoodha. Waggaa 5 dhufan booda waggaan 5 muraasa nation building yookaan state building keessatti waggaan 5 baay'ee xinnoodha. Garuu waggaa 5 keessatti immoo daandii qabachuun hin danda'amu. Kanaaf waggaa 5 booda biyya yoo xiqqaate ollaa ishee wajjin nagaa qabdu, uummata walii isaa wajjin nagaa qabu, akka obboleessaatti wal ilaalu, sirna keessatti uummati hundumtu biyya kooti jedhee itti gammadee alaabaa ofiitti amanu qabate kun alaabaa biyya kootiiti jedhee annama biyya Itoophiyaati jedhee akka lammii tokkootti itti boonu itti qaana'utu hin taane itti wal gaarreeffatu hin taane itti wal jaallate jaalalli keessatti uumamee toora itti biyya cimaa ijaaruu jalqabnu laayinii cimaasaa laayinii waggoota dheeraadhaaf nu geessu qabannu ta'ee arga jedheetan mul'ata akkasiin qaban galatooma.